Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ahibbati fillah, akkamitti naa jirtan fayyaa naa qabdanii. Sagantaan teenya gaa mata dureen isii fadhakkir tataate achi keessatti gorsa adda addaa ta'u jilaallu arraan tanas rabbiin rahmata isaatiin tolina isaatiin walitti nu deebisee jira. Arraan tana gorsi keenya lubbuu teessan dura illee lubbuu tiyyaaf wallahi gorsa ajaa'ibaa suuratul hujuraat, suuraa ajaa'ibaa tana waan rabbiin nu laaffise achi keessaa guutuu isiitillee ta'uu baattu suuraa tana wajji xiinxalla arraan tana. Suuraan tun suuraa ajaa'ibaati. Suuratul mujaadalaa booda buute, suuraa madiinatti buute. Isiin tuni aayata 18 ahibbatii fillah. Achi keessatti Allahan keenya jalla jalaaluhu yaa ayyuhalladhiina aamanuu je'eeti taraa shan nu yaame. Isii shanan tana wajji ilaalla. Yaa ayyuhalladhiina aamanuu je'eetiti taraa shan achi keessatti nu yaame ahibbatii fillah. Suuraan tun dhimma adda addaatirraa haasoyti. Duraan dursee wanni isiin irraa haasoytu maali? Naamusa rabbii waliin qabaachuu qabnu jalla jalaalu rabbii, naamusa rasuula waliin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qabaachuu qabnu. Eeganaa dhimmi isiin irraa dubbattu namni muslimaa yoo namni faasiqa ta'e tokko yoo oduu nutti fidee dhufe nuti akka thabaata tasgabbii qabaachuu qabnu. Maal jechuu qabna namni oduu yoo nutti fide san irraa dubbatti. Ammas dhimma isiin keessaa dubbatturraa ahibbatii fillah, yoo namni muslimaa lama wallale maal godhuu qabna jidduu isaanitti? Isaan jidduutti sulhii uumuu akka qabnu. Yoo tuuti takka nu dhagayuu baatte ammoo tuuta saniin akka lollu hanga gama amrii rabbii dhuftu, eegasii ammoo isaan jidduutti walqixxummaadhaan. Ammas wanni jettu akka naman hamanne ahibbatii fillah, waan ammaan tana laafaa bishaan dhugurra laafaan nama hamachuu keessaahuu qopheessinee ulamaa'ii islaamaatii fi daa'ii islaamaa hamachuun zamana akka kanan laaffate umrii tiyya agaree hin beeku. Nas'alullaha salaamata wal aafiya. Namni muslimaa ammas qishinaa akka walitti hin goone, ammas ahibbatii fillah akka waliin eeybisine, maqaa fokkotaadhaan akka waliin yamne sanirraa dubbatti. Eegana ahibbatii fillah aslii keenya rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa nuu hime. Nuti cufaatu Aadamii fi Hawwaa alayhim assalaam isaanirraa dhufne. Rabbiin keenya jalla jalaalu rabbi kitaaba isaa qamaayyii fuulduree isaatii fi fuulduubee isaatii nuu baaxilli kan hin dhufne keessatti nam tokko gosa isaatiin faarsee hin beeku, nam tokko gosa isaatiin xiqqeessee hin beeku. Wanni rabbi biratti sadarkaa sitti godhu iimaana keetii fi sodaa ati rabbi biraa qabduuni. Wanni itti xiqqaattoon kufrii, shirkii, nifaaqaa fi badii adda addaa hojjechuuni. Eeganaa Allahan keenya jalla jalaaluhu islaamaa fi iimaanni garaagarummaa isii nuu hime. Iimaanni ahibbatii fillah qananii rabbi qofarraa ta'e akka ta'e nuuf hime. Amma yoo gaariin tokko yaa obboleessa kiyya, yaa obboleettii tiyya kabajamtu yoo si xuyxe yookaanuu yoo ana na xuyxe waan nuti dalagaa gaarii hojjenneefi miti qananii san rabbiin kan irra dhangalaase. Wanni nu xuyxeef rabbuma qofarraa waan taateefi yoo dalagaa nuti hojjenneef jennee dalagaa san ka barbaannu taate miskiinotaan sin jaa nu cufaatu warra rabbiidhaan duroome rabbi nu haa ta'isu. Waan salaatul leeylii salaatteefi miti, waan hajjii umraa gooteefi miti obboleesso. Wanni qananiin tun si xuyxe tola Allaha qofarraa si xuyxe jalla jalaalu isii tana jechuu ahibbatii fillah. Yaa ayyuhalladhiina aamanuu shanan tanamee rabbii yeroo teenya keessaas barakaa nu haa kaayu isii laalla. Durarratti Allahan jalla thanaa'u maal nuun jee? yaa ayyuhalladhiina aamanuu laa tuqaddimuu bayna yadayillaahi wa rasuulihi wattaqullah inna Allaha samii'un aliim. Yaa ayyuhalladhiina aamanuu eenyu yaa mujjira ahibbatii fillah, faasiqaa fi faajirtootaa miti bar. yaa man radiitum billaahi rabba wa bil islaami diina wa bi muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam rasuula wa bil qur'aani imaama. yaa ayyuhalladhiina aamanuu jechuun tanaa bar ahibbatii fillah. Yaa isaanowwan
Allahan taligaa keenya jettanii jaalattan, amantaan islaamaa karaa jiruu keenyaatii jettanii jaalattan, nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ergamaa Allahaatii jettanii jaalattan, qur'aanni mata duree keenyaa nuti dustuura keenyaa waan inni nuun jedhu jala deemna, waan inni irraa dhaabbadhaa jedhu nuun jedhu irraa dhaabbanna, wasana inni irraa hin dabarinaa je irra hin dabarruu jettanii warra amantanii jaalattan jechuu war tafsirriisi. لا تقدموا بين يدي الله ورسوله هندور سناجي فلدري الله في فلدري رسول صلى الله عليه وآله وسلم. عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما لا تقدموا بين يدي الله ورسوله تنمال جئت إبسي فلا قرآناتي في فلا سنة هنجئنا جي إمام أبي الأباس القرطبي طيب الله ثرى تفسير إساقي ستمال جي jechaanis gochaanis fuulduree Allahaatii fi fuulduree Rasuulaa sallallahu alaihi wa alihi wasallam hin dursina, waan isaan isinin je'an dhagaya. Allaamatu Ashinqiixiin xayyaballahu taraa mal je'e waan tokko ifumaaf lafaa kaatanii wanni kun halaali wanni kun haraami hin je'ina. Eenyu ati wanni kun halaali haraami ka jettu? Eenyu an kanin halaali haraami jiru yookaanuu naf fakkaata kanin jiru eenyu an maali gatii fi godhuun eenyu ati? akkana jechuu danda'u haa qabu Allah qofa jalla jalaalu rasuula rabbiiti sallallahu alaihi wa alihi wasallam. waan tokko isin oduu Allah murtii isaan buusni hin je'ina, wanni kun halaali wanni kun haraami hin je'ina. isaan lamaan dura hin dursina jechaanis gochaanis. waan nama ajaa'ibu ammas wattaqullah je'e bar Allah kana sodaadhaa je sodaa isaa ta dhugaa rabbiin nuuf haa kan. Inna Allah sami'un alim. Allahan dhagaya waa hunda ka dhagayu. Mixii halkan dukkana rooba keessatti kokkobii isii ka dhagayu. Waa hunda ka beeku. Waan tahe ka beeku. Waan hin taane ka beeku. Waan hin taane odoo tahe akkamitti haa ka beeku jalla jalaalu. Eeganaa ammas ahibbatii fillah talammada warra kabajaa qabu. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. يا الله يا أيها الذين آمنوا يا إسانوان الله أمنتن لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي سقلوان تيسن نبي محمد الرت صلى الله عليه وآله وسلم olin fudhatinaa jee. Aayatni tun ahibbatii fillaa sababa buuteefi qabdi. Sababa san keessa ahibbatii fillaa sababa lama waliin haalallu. Amman tana waan nama ajaa'ibu gaaf tokko gorsa baabaa keessatti matta'ahu Allahu bisiyaati wal aafiya nin dhagaye gorsa ajaa'ibaa mal jee. Odumaan gorsu jiru eegaan fixee booda gurbaan tokko naqabeetiti arraan tana anumarraa dubbattee jeen. Ani immoo gurbaa saniin beekuu jee irruma buute jee beete. Anis ahibbatii fillah wallaahi waa gatii fitti godheeti miti. If gaqqabuufillee waa hin je'uun sin jaabar waanuma dhugaati baqa. Kadabare gorsa waa'ee obboleeyyanii yeroo haasoftu maatiitii yerraa haasofte naan hin je'u seetaa tokko. What? Maatiitii yerraa ajaa'iba natti taate. Garaagarummaa nutii fi sahaabaan qabnu mee waliin haalallu ka amman tanaa isaaf hin deemtu. Tasuma irra buute beetee guyyaa san gorsi tasuma irra buute malee mee rabbii je'iite ka nama tokkoon gorsa kana keessa dhawo jettee aslan niyyaa nu waddee bara. Oo rabbi niyyaa keenya nu haa tolchu. Garaagarummaa nutii fi isaan jidduu jirtu isaaniif hin deemamtu nutii fi deemamtiis hin jaanii bara. Nifaaqarraa qulqulluudha ibshak. Bara warra jannataati bara. Nuti ammoo afaan Allah nifaaqa keessa jirra mu'mintoota. Sitirii isaa rabbi nurraan fuudhini. Mu'mina daqiiqaatii miti mu'mina haqiiqaa nu haa godhu obboleeyyan daqiiqaatii miti obboleeyyan haqiiqaa ka muslimaa san rabbi nu haa godhu ahibbatii billah. Garaagarummaa nutii fi isaan qabnu aayatni tun ahibbatii fillah sababaa lamaan nuuf himaan jeemi takka. ثابت ابن قيس ابن الشماس الأنصاري رضي الله عنه إني قن أحبتي في الله نما خطبا قد أنصاروت قيسا في قرئ إسات إقومي ألفات أنا في أتراهن لغتو يا أبليتي يا خفجمت يا أبلي سخي يا خفجما
namni gurri ulfaatu sagalee isaa akkaani ol fuudha. Ayatni tun sagaloowwan teessan rasuula irratti sallallahu alayhi wa alihi wasallam oliin fuudhinaa yeroo jiru yaaboo anaatu sagalee tiyya rasuula irratti sallallahu alayhi wa alihi wasallam ol fuudha. Tanaafuu ani akkaan yaadutti hojiin tiyya badde ani warra ibiddaatii ifinji miilaali. Yeroo kana dubbiin tun rasuula bira dheeyxe sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Hay yaa Thaabit ati hin feetuu je'een haala faarfamaa taateen jiraachuu haala atiin kuni shahiidee taatee du'u ammas warra jannataa ta'uu hin feetuu je'een. Yeroo kana inni maal je'e radiyallahu anhu wa ardaa gammachuu Allahaa fi rasuulli isaa sallallahu alayhi wa alihi wasallam na gammachiisaniin jaaladheetin jira je'eeti gammade guyyaa lola yamaamaatiti shahiidee tahee du'eensin jaa. Hadiisni kun muttafaqun alayhi ahibbatii fillah. Riwaayaa biraa ammas isiniif haa ida'u sandura sallu ala nabi Allahumma salli wa sallim wa barik alayhi. Riwaayaan tunis muttafaqun alayhi tunta imaamu muslimi Anas ibn Malik irraa dhufe radiyallahu an imaamu muslim ammoo rabbi rahmataa godhuuf rahmatan waasi'a. Gaafa tokko taa'umsa rasuulaatirraahi sallallahu alayhi wa alihi wasallam Thaabit ibnu Qays ibn Shammaasin kun al-Ansaari radiyallahu an ni hafe. Rasuulli keenya sallallahu alayhi wa alihi wasallam nama taa'umsa sani raafe ni beeka. Yeroo kana laaluu hin jiru Thaabit ibn Qays radiyallahu an. Yeroo kana sahabticha guddaadhaan Sa'ad ibn Mu'aadhin al-Ansaari imaam Abi Amr radiyallahu an Thaabit ibn Qays eessa jira maali ni dhukkubaani maal tahee jennaani yaa ergamaa rabbii anaa fi inni ollaadha ka dhukkubee natti hin fakkaatu isiniifin hubadhaa je'ee Thaabit bira dhaqe. Isaan cufaatu rabbi irraa jaalatu. Yeroo kana mana keessa hagaddu ayata tanaatu bu'ee sagalowwan teessan nabi Muhammad irratti sallallahu alayhi wa alihi wasallam oliin fuudhina. Ammas maqaa qullaadhaan walii yaamina. Hiyyaaminaan isa akka ifiif wayyaamtanitti maqaa qullaadhaan. Tunis waan buuteef qabdi talammadaa maqaa qullaa walii yaamina. Hojoowwan teessan akka isinirraa hin banneef jecha kanaas haala isin hin beeynii fi je'e rabbiin jalla jalaalu rabbi. Yeroo kana anaatu sagalee tiyya isaanirratti sallallahu alayhi wa alihi wasallam ol fuudha. Tanaafuu an hojiin tiyya baddee jennaan rasuula sallallahu alayhi wa alihi wasallam dhaqee himeef. Yaa ergama Allaahunno Thaabit ibn Qays radiyallahu an akkana ja'aa jennaanini inni dalagaan isaa warra irraa baddeetii miti warra ibiddaatii miti warra jannataatii je'ee gammachiiseen rabbiin siifi hortee teetu warra jannataa je'ee si haa gammachiisu bu. Isaaf hin deemtu anaaf deemtii jaa. Ka ammaan tanaa miskinni waluu hin beeytan ana baantawi. Fi ammas as biramee xiqqoo takka haa dhaabbannu. Ahibbatii fillah wallaahi alladhii laa ilaaha ghayru. Gorsi kun gorsa jaalalaati. Waa sirraa fadhee laayikii teetii fi sheerii ta'e walaa ishee aqulla kana. Gorsa obboleessi obboleessaaf yaadu agarre yoo irra xiqqaa taate obboleessa kee kasirra guddaa kasi jaalatu kasiif hinaafu kasiinafu. Yoo irra guddaa taate ammoo obboleessa kee kasirra xiqqaa kasiif hinaafu wallaahi gorsa sani. Habiibii fillah wayaa ukhtil ghaaliya nama tokkootuutu mee haa jennu waa takka siin ji'ati. Waan san ni qabda. Siin ji'e. Ni beekaatu ni hama amma tanaa miti an. Siin ji'e waan san ati yoo jijjiirte. Amalli kuni rabbiin narraa hin jaalatu ani ammoo nin qaba. Tanaafuu waan tana an jijjiiruun qabaa jettee yoo ati waan san jijjiirte rabbi biratti mindaa qabdaa bar falaasii godha rabbiin. Waan inni sin je'e yaa ukhtil kariima wa yaa akhil habiib hin qabdu wayii sin je'e hin qabdu ati waan san. Ammas rabbi biratti ati falaasuma sii kaaya. Gurbaa kanaaf ammoo rabbiin maayinas kaaya yoo toobachuu baate. Akkanatti haa yaadnu. Namni waan nuti qabnu hin je'e haa jennu. Ati ammoo waan san irratti obsitee waan san yoo jijjiirte falaas. Aslan yoo waan san hin qabaane ammas rabbiin ati falaas sii kaayaa bara. Aaqila haa taanu jechuu fadheeti. Sababoolee lamaaf buutee sababaan takkammoo tana hadiisa kanaas imaamu muslimii odeesse. Xayyaba Allahu taraa. Ibni Abi Muleykarraa dhufe inni taabi'ii guddaadha rahmatullahi alayhi rahmatan waasi'a. Maal je'e taabi'iin guddaan kun kaada al-khayyiraani an yahlaka Abii Bakrin wa Umar radiyallahu anhuma. Isaanowwan caccaaloo tahan san halaakamuu gayanii an yahlaka halaakamuu gayan Abii Bakrii fi Umar radiyallahu anhuma.
aboo jirri cocollee teessan akkamitti halaakamuu gayan ahibbatii fillaa rasuula keenyatti sallallahu alaihi wa alihi wasallam gosa banii tamiim jettuutu keessummaa isaanitti dhufe anaa fi atirraa akka hin dhokonne rasuulli rabbii sallallahu alaihi wa alihi wasallam magaalaa isaanii bareedduu san rabbiin makkaas madiinaas masjidul aqsaas warra dhaqee salaatu rabbiin waa godhu achitti isaaniitu khutbaa godhe isaaniitu salaachisa ganda biraa cufa keessattu nama amiira godhan nama achitti salaachisu nama khutbaa godhu yeroo kana Abii Bakr Siddiiqiin radiyallahu anhu gurbaa qaaqaa ibni Ma'abad takkaatutu jira isa san godhii jeen Umaris isaan lachuutu rabbii irraa jaalatuuti gurbaa biraa tokko ibnu Habis ka jedhamu tokko isa san godhii jeen yeroo kana Aqra ibni Habis isa kana amiira godhii jennaanini Abii Bakrin Umar laaleeti radiyallahu anhuma ati wanni feete anuma faalleesuufi akkana jettee jeen Umaris Abii Bakrin radiyallahu anhuma lakki si faalleesuufi miti hanin akkana jennaan sagaleen isaan lachuutu ol fuudhamte aayatni tun buute sagaloowwan teessan rasuula rabbii irratti sallallahu alaihi wa alihi wasallam ol hin fuudhinaata jettu eega guyyaa sanii ahibbatii fillah Umar ibn al-Khattab radiyallahu an Hakiim Hassan isinittiin fakkaateen yeroo khutbaa godhu akkasitti iyyusan sagaleen isaa sagalee mitiin sin jaabar hizaaba malee iyye hizaaba malee dhaggeeffamtu rasuula rabbiitiin sallallahu alaihi wa alihi wasallam yeroo dubbatu suutatti haasawu innaa rasuulli rabbii sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaa Umar waan naan jettu war hin dhagayu mee sagalee tee ol fuudhi maal jette jedhan akka hubatuuniif jecha dalagaan tee sirraan badinii jee kaa rabbiin oduu ati quba hin qabaannetti haaya yaa ahibbatii fillah sagaloowwan teenya nabi Muhammad irratti sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallama ol fuudhuun wujuuwwan teenya kaballeessutu yoo taate isaan faalleessuunoo akkam haa taatu yoo nuti isaan faalleessine faa akkamiiuqa amma rasuula rabbii sallallahu alaihi wa alihi wa sallam jaallachuun faallaadhaa bar خلي بالك يواتي مولودا قوني أنت وهابي إنا وان سنجان نبي توقع جاللتي إسان جل ديمو داني بن من يدعي حب النبي ولم يفد من هديه فسفاهة وهراء فالحب أول شرطه وفروضه إن كان صدقا طاعة ووفاء جال لجدت رسول ربي صلى الله عليه وآله وسلم وان إسان قرن قدو حبيبي في الله ويا أختي الكريمة جنة غيست رسول ربي ولي صلى الله عليه وآله وسلم توني فيتني دي بنتي سن هان داون اي أكتاتنين بيخ يرو رسول ربي صلى الله عليه وآله وسلم ميلا مرقا إسا خاص وأتس ميلا مرقا غي خاص يرو رسول ربي صلى الله عليه وآله وسلم ميلا بتا إساني خاص ميلا بتا إساني خاص فاني إسان دي من سن الرديم غم مرقا هم ملتين غم بتا هم ملتين إذ دوب اللالين أقسم إس والله الذي لا إله غيره خخو إسيتي فخغافة أنا قيابر ربي فولد رت جل جلال ربي والله الذي لا إله غيره إن شاء الله تعالى فردوس الأعلى قيس الصاحبات أبو ربي ندندها والرسول صلى الله عليه وآله وسلم منا مانس إسان أقر جنة قيس التس ور ألا إسات ورب واتاسس ودو إسين قوان قباني أكا إسين الراهم بني في مكا قلانس إسايام ننجر ور عربوت الرا ور شلالو تقوتو مكا قلان إسايام يامنا جينكس يا رسول الله جاء يا نبي الله جاء إسايام عملي مكاسات أبدا أدب ربي ولنقم أغرتني مريف متدر يرو إبسنو دران درسيوا ولنجن أدب ربي ولين أدب رسول ولين صلى الله عليه وآله وسلم آية وان أكنا نبرسيستو haala gaarii qabaachuu nu barsiisti rabbi waliin dura haalli gaariin eegasii rasuula waliin sallallahu alaihi wa alihi wasallam eegasii muslimtootaa fi nama kan cufa waliin ahibbatii fillah isaan faalleessuu dhabu eeganaa ahibbatii fillah yaa ayyuhalladhiina aamanuu in jaa'akum faasiqun binaba'in fatabayyanu an tusiibuu qawman bijahalatin fatusbihuu alaa maa fa'altum naadimiin yaa isaanowwan Allahatti amantan in jaa'akum faasiqun binaba'in inni ajajaa rabbiitirraa bahaate yoo oduu qabee isinii dhufe isinitti dhufe fatabayyanu qaraatiin tan fatathabbatuu jetti sabaata qabaadha oduu isinin beeni wallaalaan
hojii biraa hojjettanii waan gurbaan isinin je waan shamarittiin isinin jette eeganaa warra sheenawirraa akka hin taaneef jecha rabbiin keenya jalla jalaalu rabbi faasiqni oduu qabee yoo isinitti dhufe oduu san dhugaamu dharaa tahuu gargar baafadha. Aboo abalu akkana siin je'ee yoo siin ja'an abalu sayyaamaniituma yaa namana akkana siin ja'aa naan je'eeti akkana naan jettee. Amman jirtuun siin ja'a bara. Keessaawuu yoo faamilii isaanii ta'e ni fudhata bara akkana naan je'e jennaan fudhate. Awoo rabbiin jalla jalaalu rabbii faasiqaa oduu je'ee ragaa bahuutiti anaa fi ati akkamitti nama faasiqaa kana dhugoomsina. Hai dhufee hakiima sana akkana na godhee yoo siin je'e ati dhuftee ana nan gaafattu. Yoo abaluu akkana naan je'e an dhaqee si gaafachuu hin qabu. Obboleessa kiyya amma kaameeraa kana waraabu jiran mu'aadii fi obsa. Awoo akkana akkamiin naan jetta yaa habiibi. Gaafachuu hin qabu. Kolma cal jettee fudhatteetiti sambuuda walitti kana jetta. Zamana keenya hunnooti. Ka dhugaan deemu kijibsiifameeti bara. Kijibaan isaa nama dhugaati ja'ame bara ahibbatii fillah. Oduu takka namni qabee yoo isinit dhufe oduu san dhugaamu kijiba gargar baafadha. Ka akkana nuun ji'i mootummaa miti. Ka akkana nuun ji'i sheekaa miti bara. Mootii mootota falaaj qoraaci. Ka ol nama qabu, ka gan nama qabu, ka if dura nama oofu, ka if duuba nama deebisu, ka yaadaa muraada namaa guutu isa guddaa saniin siin ja'a jalla jalaalul malik. In jaa'akum faasiqun binaba'in fatabayyanuu gargar baafadha. Dilii guddoodhani beeytanii ahibbatii fillah namiimaan tun. Namiimaan oduu asii fuudhanii achi geessu. على جهة الإفساد إمام النووي أكا تفسير ولدت رياض الصالحين في كتاب إساء الأذكار قيسة رحمة الله عليه رحمة واسعة أدوتك أسيفو لني أتشجيسو مالي فساد نمسا جد التوان برباد ديجت تومي دليلي غرغدو يونين دغو غروبا دغافتو كتاب إمام الذهبي طيب الله ترى الكبائر دليلي غرغدو لكاوي علماء غري دليلي غرغدون إبتو ربيان garii ammoo ahibbatii fillah torbaatam je'eeti amman tana kaayi garii boo diliin cufaatu dilii gurguddoodha jedhan garuu ahibbatii fillah akka anaa fi isinirraan dhokanne diliin tun xiqqoo qabdi diliin guddoo qabdi diliilee gurguddoo imaamu dhahabiin xayyaballahu taraa kitaaba kana keessatti torbaatam lakkaawe isii tana yoon dogoggoruu baadhe 43 kaayena fakkaata namiimaatan oduu asii fuutee achi geessu mee rabbii je'ii zamana kana faashina taatee bara oduu asii fuudhee achi geessa sanirraan abalu san dhaqee hin gaafatu ni amana akka nama sana hamtuma isaa barbaannee takkatti bara ahibbatii fillah benefit of doubt jedhanii ni bara hannuun hin jiru aboo mee akkana naan jee dhugaadha aboon akkanatti si yaadu lachuu wal bira qabanii ilaaluudhaan siin jaa bara maaliif namni oduu tana asii qabee achi geessu ahibbatii fillah akka rasuulli keenya sallallahu alaihi wa alihi wa sallam je'etti namni oduudhaan jidduu namaa deemu qixaaxa sadiitu isa mudataa je'e aboo rabbiin qixaaxa kana jalaa nu haa baasu addunyaa keessatti qabrii keessatti aakiratti addunyaa keessatti irra jibbamaa namaati namni oduudhaan deemu akkana je'e hakiim hassanii miti rasuula rabbiiti sallallahu alaihi wa alihi wa sallam irra jibbamaa keessan gama kiyyatti nama oduu asii fuudhee achi geessu nama aybii waan namni irraa saalfatu qotuu je'e bara nama rasuulli jibbi sallallahu alaihi wa alihi wasallam jibbuu waajibaa bara ahibbatii fillah addunyaa tana keessatti nama rasuulli sallallahu alaihi wa alihi wasallam isa jibbu rasuula rabbii sallallahu alaihi wa alihi wasallam isaan jibbuu jechuun bara by default rabbiin isa jibbee bara maaliif وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى رسول ربي صلى الله عليه وآله وسلم أكون من لفاقه فإنا ساينا سوقا بيسسني هو جميع إساني تقول أمي ملك في المتفق عليه حكى في المتفق عليه ورب الكعبة في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال مر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقبرين فقال صلى الله عليه وآله وسلم إنهما ليؤذبان قبري لمرت في رسول ربي صلى الله عليه وآله وسلم يروخنا والله أبوتين قبري لي لميني خنا قد أمو جرانيجي واني إسان اتك قد أمو جرانيس
waan guddaa miti waan lakkisuu danda'anii. Riwaayaan biraa balaa innahu kabiirun lakkii wanni kun guddaadha jedhe. Amma ahaduuma tokkoon isaan lamaanii wanni itti qaxxa'amu jiru ahibbatii fillah fakaana yamshii binnamiimati inni kun ni tahee oduudhaan jidduu namaa walin nama diru ka oduudhaan deemu tahee jedhe. Qixaaxa sadii tokko addunyaa tana keessatti nama jibbama tokko yeroo qabrii seene wal iyaadhu billaa ibiddaatu isa eeggata. Wallahi abbootiin qabriilee lameenii tanaa gubachuu jiranii wanni isaan itti gubatan waan guddaa miti. Riwaayaan tan balaa waan guddaadha. Tokkoon isaan lamaaniitirraa tokko maal tahe oduudhaan jidduu namaa kadeemu tahe kalammadaa fakaana laa yastatiru min albawli ficcaan isaa kafirraa hin qorsine tahee yeroo sagaraa seennu ficcaan keenya ofirraa haa qorsinu. Qixaaxa ibidda qabrii namatti taate wal iyaadu billah. Eegana akkasitti rabbiin isaanirraa kafiifa haa godhuu jedhee ahibbatii fillah muka timiraa isaanii muka tokko isaaniif dhaabe. Adhaabul qabriin hin jirtu. متفق عليه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما تصدفى قطعتني إسا جنة سينو نمني أدود أنما جدو ديمو واني نكوغميك أولين جنة عبتي في الله كبينو كي شغير را وننسي خن انجرو قرآن حديث صحيحة ياد علماء رباني خيساو خسلفنا الصالح عليهم من الله رضوان في المتفق عليه من حديث حذيفة بن اليمان عليهما من الله رضوان أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يدخل الجنة نمام. روايات قطات إني أدود أن جدون ما ديم جنة ينسينو جي أوك آمو وانقين ربني بد جهنم رتي حرام نهاقود ور جنة ربي نهاقود جنة سينو جي أبدا ينسينو جيشو متقى مسلمة غرو غبتيتي تي إيغسي جنة سينا ور درا ولين جنة سينو جيشو حبيبي في الله مال تفيدبو ور مدرا ولي ور سينو ربي نواتاسيسو ودآنو مال تفيد غرو غايو دليو جنة كسيقا اتقني قد تأمنا مالي جنتني طيب جتشي غاري دا غاري ملين قيبل تنسين جابر nama xurii qabu xurii isaa san ibidda keessatti dhawameeti akkasis seena malee kon makkallattiin jannata seenuun hin jiru. Rabbi najaa nu haa baasu. Laal ayata bareedduu tana suuraa bareedduu tana suuratul Hujuraat ayata 5 wajji ilaallu jira. San keessaa 3 wajji ilaalle nama oduu nutti fidu takka oduun san dhugaamu kijibaa gargara haa baafannu nama rabbiin faasiqa je'een anaa fi ati jaalalleedha akkamii jannaan ahibbatii fillah. Tahafte insha Allah ta'ala kutabi ratti wajjilalla anis khanin dubbadhe sinillee warra dhaggeeffate warra dalagatu rabbiin waa godhu yoon dhugaa qonname rabbiirraa dogoggoruu hammeenya nafseetiyyaatii fi shayxaanarraa karaa bareedaa kana isin yaadachiiseetti hojjechuu dhaburraa Allahan intifama isiniif karaa jannataa dildila isiniitii ana biddi jahannam keessatti wal iyaadu billaa na darburraa isa Allahan intifama anis khanin dubbadhe sis warra dhaggeeffate warra dalagatu rabbiin waa godhu nu cufaa rabbiin waa milkeessu subhaana rabbika rabbil izzati amma yasifuun wa salaamun alal mursaliin walhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.